Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin ilaallu barnoota herreegaa kutaa torbaffaa kan waliin ilaalu ta'a. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. Egaa barnoonni herreegaa kutaa torbaffaa kunis boqonnaa torba kan inni qabu. Boqonnaan tokkoffaan maal jedha? Yaadrimee tuutotaa jedha. Inni taan immoo intiijaroota jedha. Boqonnaan sadi immoo reeshoo proportionaalii fi dhibbarraa jedha. Boqonnaan arfaffaan himoota walqixaa sararaawaa jedha. Boqonnaan shan immoo naannawaa fi bal'ina daanaalee diddiriiroo jedha. Boqonnaan ja'a walitti galummaa daanaalee diddiriiroo kan jedhudha. Boqonnaan inni dhumaa yookiin immoo boqonnaan torbi qabannaa daataa jedha. Isaan kana hundasaa chaanaalii kanarratti kan waliin ilaallu ta'a. Har'aaf boqonnaan nuti ilaallu boqonnaa tokkorraati kan nuti kaanu. Boqonnaan tokko maal jedha? Yaadrimee tuutotaa jedha. Waa'ee tuutaati kan nuti ilaallu jechuudha. Bu'aalee barachuu adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati jedha. Egaa erga boqonnaa kana xumurree booda waan nuti baruu qabnu akkasumallee ibsuu danda'uudha qabnu asirratti nu tarreesseeti jira. Isaanis maanni yaadrimee tuutaa ni hubatta jedha. Waa'ee tuutaa gadi fageenyaan ni hubattu jechuudha boqonnaa kana keessatti. Hariiroowwan tuutotaa lama ni ibsitaa jedha. Egaa erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha boqonnaa tokko kana yaadrimee tuutotaas jedhu kana erga barattanii xumurtanii hariiroowwan tuutotaa lama ni ibsitaa jedha. Isaan kana ni ibsitu jechuudha erga boqonnaa kana xumurtanii booda boqonnaa tokko. Makoo fi kipha tuutotaa ni barbaadda. Makoo fi kipha tuutotaa ni barbaadda jedha. Makoo fi kipha tuutotaa danaa veeniitiin ni ibsita. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda egaa makoo fi kipha tuutotaa danaa veeniitiin ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Itti aansuudhaan seensa ilaalla jechuudha. Innis maal jedha? Kutaa torbatti yaadrimee tuutaa waliin yeroo jalqabaaf kan walitti dhuftudha jedha. Egaa kutaa torba irratti kan isin eegaltan jechuudha. Waa'ee tuutotaa kan isin barattan. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti yeroo baay'ee waa'ee tuutotaa adda addaa ni kaafnaa jedha. Jireenya keenya keessatti egaa waa'ee tuutotaa ni kaafna. Fakkeenya fudhattan maatiin keessan tuutadha jechuudha. Akkasumallee daree keessa teessanii barattan keessatti yookiin immoo kutaa torba amma isin keessa teessanii barachaa jirtan keessatti jechuudha. Tuutadha jechuudha. Tuuta maatii ta'uu danda'a. Tuuta mana barumsaa ijoollee mana barumsaa ta'uu danda'a. Akkasumallee tuuta barsiisotaas ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kanaan maal jennaan? Tuuta jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo waa'ee garee barattootaa mana barumsaa keetii garee taphattoota kubbaa miilaa Oromiyaa walitti qabama konkolaatota garee jaldeessaa yookiin waa'ee walitti qabama wantoota yoo dubbannu waa'ee tuutotaa dubbanna jedha. Akkuma dura isiniin jedhe egaa mana barumsaa tuutotaa yeroo jennu mana barumsaa keessan keessatti barattoonni jiru. Barattoonni sun walitti qabamni isaanii sun maal jedhama? Tuuta jedhama jechuudha. Akkasumallee kubbaa miilaa Oromiyaa kan jedhu tuutota kubbaa miilaa Oromiyaa kan jedhu innis walitti qabamni isaanii sun maal jedhama? Tuuta jedhama jechuudha. Akkasumallee walitti qabama konkolaatotaa kan biraa hedduusaa dha'uu dandeessu. Kan akka saawwanii ta'uu danda'a, re'oota ta'uu danda'a, hoolota ta'uu danda'a, lukkuuwwan ta'uu danda'a. Isaan kun walitti qabamni isaanii sun maal jedhama? Tuuta jedhama jechuudha. Walitti qabama jaldeessaa jedhee kitaaba keessan keessatti isinii caqaseetii jira jechuudha. Boqonnaa kana keessatti maalummaa tuutaa
maloota tuutaa, hariiroo tuutotaa fi tuutota qoyyabuun ni baratta. Tuutaati jechuudha. Boqonnaa kana keessatti gadi fageenyaan kan nuti barannu tuunni maal akka ta'e gadi fageenyaan waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaadhuma kana keessatti. Tokko tuqaa tokko seensa tuutotaa. Mata duree kana keessatti yaadameewwan bu'uura tuutotaa, hiikaa tuutaa, miseensa tuutaa, tuuta dhaabbataa, tuuta fufaa fi tuuta duwwaa ni barattaa. Egaa mata duree kana keessatti hiikaa tuutaa, miseensa tuutaa, tuuta dhaabbataa, tuuta fufaa fi tuuta duwwaa maal akka ta'e tokko tokkoon gadi fageenyaan kan barattan ta'a jechuudha. Dabalataanis tokkoon tokkoon mallattoolee kan tuuta keessatti fayyadamnuu fi akkaataa hojii irra oolmaa isaanii ni barattaadha. Mallattoowwan mallattoo tuuta duwwaa maal akka ta'e, miseensi tuutaa maal akka ta'e mallattoo ni qabu isaan jechuudha. Mallattoo isaanii sun akkamiin itti fayyadamnaa kan jedhu tokko tokkoon kan barattan ta'a jechuudha mata duree kana keessatti. Gocha tokko tuqaa tokko maal jedhaa? Naannoo keetti wantoota gareen walitti qabamanii ibsamuu danda'an fakkeenya adda addaa kenni jedha. Wantoota gareen walitti qabaman gaa waa hedduu fakkeenya kennuu dandeessu jechuudha. Walitti qabaminsa beelladoota ta'uu danda'a, kan akka lukkuu ta'uu danda'a, kan akka saawwanii ta'uu danda'a, kan akka hoolotaa ta'uu danda'a. Akkasumallee namoota naannoo keessanii maatii isaanii jechuudha. Maatii keessanis ta'uu danda'a. Isaan kun maanii gareen kan walitti qabaman jechuudha. Isaan kana maqaa dhahuu dandeessu. Gaaffii lammaffaan immoo tuuta jechuun maal jechuudha? Miseensa tuutaati yoo jedhamu maal jechuudha? Tuuta jechuun maal jechuudha? Miseensa tuutaa jechuun maal jechuudha? Fakkeenya isin haa fudhadhu. Fakkeenyaaf maatii keenya keessa walumaa gala ana faana nam shanidha yoo ta'e, ana faana nam shani yoo ta'e maal jennaan isa tuuta jennaan jechuudha. Anuma dabalatee jechuudha. Maatii keenya faana obbolaa koo dabalatee haadhaaf abbaa koo dabalatee walitti maal jedhamna? Tuuta jedhamna. Miseensa tuutaa kan jennu immoo tuuta sana keessaa immoo ana baaftanii yeroo laaltan ani maalin jedhama jechuudha? Miseensa tuutaati jechuudha. Miseensa tuuta sanaati ani. Miseensa maatii sanaa waan ta'eef jechuudha. Miseensa tuuta sanaati ani. Kanaafuu miseensa tuutaa jechuun tuuta sana keessaa baaftanii yeroo laaltan maal jechuudha? Miseensa tuuta sanaati jedhama. Miseensa tuuta sanaan ta'a jechuudha. Kana jechuudha miseensa tuutaa jechuun. Hiikoo tokko tuqaa tokko immoo maal jedhaa? Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti jedha. Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti. Wantoonni tokkoon tuuta keessatti argaman miseensota tuutichaa jedhamu. Egaa tuuta jechuun walitti qabama sirriitti ibsamaniiti jedha. Sirriitti ibsamaniiti gaafa jedhu gaa wantoota lakkaawwamuu danda'e jechuudha. Ibsamuudhaaf kan hin rakkifne jechuudha. Fakkeenyaaf warreen ibsamuuf rakkisan fakkeenya kana akka meeshaa wayiitti fudhadhaa. Meeshaa bishaan baatu wayiitti fudhadhaa. Kana meeshaa bishaan baatu wayiitti fudhadhaa. Kana bishaan yoo jenne asirraa bishaan kana asirraa fuunee meeshaa xiqqoo wayiitiin fuunee asitti yoo keenye ishii kanarratti yoo keenye kun maal jechuudha? Tuuta miti jechuudha. Bishaan amma tuuta miti. Yeroo inni isin jedhu lakkaa'uuf hin rakkisa jechuudha. Amma maatii keessan keessa miseensota jiran, namoota jiran lakkaa'uu dandeessu.
Akkasumallee lukkuuwwan mana keessan keessa jiran lakkaa'uu dandeessu. Saawwan jiran lakkaa'uu dandeessu. Garuu bishaan lakkaa'uu hin dandeessan. Ishee as jirtu kana bishaanota as keessa jiran kana tuuta jechuu hin dandeenyu. Maaliif sirriitti ibsamuu hin danda'an jechuudha. Lakkaa'uudhaaf ni rakkisa jechuudha bishaan kana. Kanaaf asirratti sirriitti ibsamaniiti jedha. Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti jedha. Kanaafidha. Wantoonni tokkoon tuuta keessatti argaman miseensota tuutichaa jedhamu. Egaa tuuta jechuun walitti qabama waan tokko jenneeti jirra. Fakkeenya isinii fudhadheen maatii keenya keessa maatii keenya keessa nama 5tu jira yoo ta'e, abbaan kiyyaa tuuta kamiiti jechuudha. Abbaan kiyyaa miseensa tuuta maatii keenyaati. Haati kiyyas, anis, obbolaan koo warreen hafan tokkoon isaanii miseensa tuuta maatii keenyaati jechuudha. Kanaafuu wantoonni tokkoon tuuta keessatti argamanii miseensota tuutichaa jedhamu jedha. Kanaafuu maatiin keenya tokkoon isaanii, obbolaan koo tokkoon isaanii, haadhaa fi abbaan kiyyaa akkasumallee ani miseensa tuutichaa taanaa jechuudha. Miseensa maatii sanaa taana jechuudha. Miseensa jechuun isadha jechuudha. Tuuta jechuun maal jennee? Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti jedha. Egaa sirriitti ibsamaniiti gaafa jennu egaa warreen lakkaa'amaniiti jechuudha. Akkuma dura fakkeenya isinii kaase bishaan amma lakkaa'amuu hin danda'u. Fakkeenya tokkoffaa kana yoo ilaallu tuuta barattoota kutaa 7ffaan naannoo Oromiyaa kan bara 2013 jedha. Kuni tuutadha jechuudha. Maaliif lakkaa'amee bira gahuu danda'ama jechuudha kun. Ibsuudhaaf ni danda'ama jechuudha. Tuuta daa'imman waggaa 5 gadi magaalaa Amboo keessatti argamanii. Kunis lakkaa'amee bira gahuu danda'ama. Tuutadha jechuudha kun. Tuuta godinaalee Oromiyaa keessatti argamanii. Kunis tuuta jechuudha. Tuuta lakkoofsota hundaa 10 gadi. Lakkoofsota hundaa 10 gadi jiran isaan tarreessuu ni dandeessu jechuudha. Tuuta barsiisota mana barnootaa keessanii, tuuta barsiisota mana barumsaa keessanii lakkaa'uu dandeessu jechuudha tokkoon isaanii. Tuutni tokko sirriitti ibsameera kan jedhamu wanti kenname tokko miseensa tuutichaa ta'uuf dhiisuu isaa shakkii malee murteessuu kan danda'amu yoo ta'edha. Tuutni yeroo moggaafamu qubeewwan gurguddoodhaan moggaafama. Tuuta yeroo moggaaftan gaa qubee gurguddaadhaan moggaastu jechuudha. Tuutni miseensota isaatti fayyadamuun yoo ibsamu miseensota isaa tarreessuun, qoodduu adda baasuun, mallattoo ishii kana fayyadamuun keessatti barreessuudha jedha. Maali ishii kan fayyadamne jechuudha? Mallattoo ishii kana fayyadamuudhaan kan nuti tuuta miseensota achi keessaa jiran akka nuti tarreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkaawwii haga 5 jiran yoo tarreessinu maal goonaa jalqaba tuuta ni moggaafanna. Sana booda tuutota achi keessa jiran tarreessina jechuudha. Yeroo tarreessinu sana immoo maaliin adda baafna? Qoodduudhaan adda baafna. Fakkeenya asirratti haa moggaafannu tuuta kana. Tuuta kana maal haa jennu? Naa haa jennu. Naa qubee guddaadha. Sana booda walqixa jennaa. Walqixa erga jennee mallattoo ishii kana fayyadamna. Mallattoo ishii biraakeetti ishii kana. Mallattoo ishii kana fayyadamee tokko qoodduu
2 qoodduu 3 qoodduu 4 qoodduu 5 jechuudhaan mallattoo biraakkeettii ishii kana fayyadamnee cufnaa jechuudha. Kun amma tuutadha jechuudha. Tuuta yeroo fayyadamnu egaa bifa kanaatiin kan nuti fayyadamnu jechuudha. Qoodduu adda baasuusaa ishii kana adda baasuun dagatinaa. Qoodduu barreessuu dagachuu hin qabdanii. Akkasumallee mallattoo ishii kana biraakkeettii kana jechuudha. Mallattoo asirratti isinitti hime ishii kana barreessuu hin dagatinaa. Akkasumallee yeroo moggaassan asitti maanni qubee guddaadhaan moggaasuu keessan hin dagatinaa. Ishiin kun naa kana barreessuun koo maanni naachuraal nambarii jechuu kiyyadha. Mallattoo ishii kana barreessuun dagatinaa yeroo tuuta barreessitan. Fakkeenyaaf kan jedhu kana haalaallu tuuta qubee dubbachiiftuu 5 fudhuu jedha. Tuunni kun qubee guddaa L fayyadamuun qubee guddaa kana jechuun laa fayyadamuun yoo moggaafamu laa fayyadamne egaa. Laadhaan moggaafnaa jechuudha. Laadhaan moggaafnaa A, E, I, O, U. Isaan kana tarreessineetii jirra. Maaliin banne jechuudha biraakkeettii goonee maaliin immoo adda babbaafne? Maaliin adda babbaafne? Qoodduudhaan adda babbaafneet biraakkeettiidhaan immoo cufne jechuudha. Asitti qubee guddaadhaan laa jenneet eegallee walqixa jechuudhaan biraakkeettii banne. Biraakkeettii banneet miseensa achi keessa jiran jechuudha. Tokkoon isaanii tarreessine isa tarraa'effame sun ammoo maaliin adda baafne? Qoodduudhaan adda baafne jechuudha. Miseensonni tuuta laa qoodduutiin fo'amanii jiru. Akkuma dura isiniin jedhe maaliin fo'amanii jiru? Tuunni isaa jechuudha qoodduudhaan fo'amaniitii jiru. Een miseensa tuuta kanaa ta'uu mallattoon yoo ibsamu een jechuudha. Ishiin kun ishiin as keessatti argitan kun miseensa eenyuti? Miseensa laa kanaati. Laan jechuudha hunda isaanii of keessaatti kan inni qabu. Laan mogga'eeti jira egaa. Laa jechuun dubbachiiftuu qubee dubbachiiftuu 5 bakka bu'a. Kanaafuu ishiin kun jechuudha. Ishiin kun miseensa laati jechuudha. Miseensa laati. Miseensa laati ishiin kun. Yeroo ibsinu egaa akkamiin ibsinaa? Een miseensa jenneet ibsina ishii kana. Kunoo mallattoo guddaa fakkaattu kun jechuudha. Miseensa jechuudha ishiin kun. Ishii akkasii otoo hin taane ishii akkamiti? Bifa kanaatiin barreeffamti. Ishiin kun maal? Ishiin fakkaattu kun jechuudha. Miseensa jechuudha. Kana jechuun jettu een miseensa laa ta'aa jechuudha. Een miseensa laa ta'a. Ishiin kun miseensa kan ishiin bakka buutu. Ishiin akkasitti barreeffamtu jechuudha. Bifa kanaatiin ishiin barreeffamtu kun ishiin kun miseensa agarsiifti. Miseensa ta'uusaa. Een miseensa laa ta'uusaa. Mallattoon ishiin tun jechuudha qubee afaan Giriikiitii. Mallattoon ishiin akkasitti barreeffamtu kun qubee afaan Giriikiiti. Een miseensa laa yoo dubbifamu ishiin kun gaa yeroo dubbifamu een miseensa tuuta laati jedhameeti dubbifama. Kana maal jettanii dubbistu jechuudha ishii tana? Een miseensa tuuta laa jettaniiti kan isin dubbistan. Laa maal bakka buufne? Qubee dubbachiiftuu 5 jechuudha. Qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo 5 bakka buufneerra. Kanaafuu miseensa tuuta laa jennee
dubbifna jechuudha yeroo dubbifnu. Ishii kana maal jenneerra miseensa. Ishii mallattoo qubee E fakkaattu jechuudha. E guddaa afaan Oromoo jechuudha. Isa kan fakkaattu malee bifa isaatiin kan barreeffamte miti. Akkamitti kan isin barreeffamtu bifa kanaatiin barreeffamti. Malee akka isa kana akkasitti miti kan isin barreeffamtu. Ishiin kun maal jedhamti? Miseensa bakka buuti jechuudha. Mallattoo ishii hin dagatiina. Fakkeenyaaf armaan olitti kanneen keessatti caan miseensa tuuta laa mitii jedha. As keessatti egaa caan qubee dubbachiiftuu miti waan ta'eef maal jechuudha? Fakkeenyaaf fakkeenya armaan olii kennaman keessatti caan miseensa tuuta laa miti. Maaliifii miseensa isaa miti? As keessa caan jira? Caan hin jiru. Caan as keessa waan hin jirreef caan miseensa tuuta laa mitii jedha. Mitii jedha sirruma. Kun mallattoodhaan yeroo ibsamu immoo maal ta'a? Caan maal gooti ishii immoo garaa ishiirra akkas murtu jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Miseensa miti jechuudha. Yeroo garaa ishiirra akkas murtan maal ta'a jechuudha? Miseensa miti jechuudha. Kun mallattoodhaan yeroo ibsamu immoo jechuun barreeffamaa jedha. Akkuma asirratti argitan mallattoon isaa ishiin kun akkas yeroo garaa ishiirra murtanii keessan maal ta'a? Miseensa miti jechuudha. Kana jechuun caan miseensa tuuta laa miti jechuudha. Kanaafuu mallattoon ishiin kun mallattoo miseensummaa kan ibsu yoo ta'u, kun immoo mallattoo miti miseensummaa ibsaa jedha. Ishii kana jechuun miseensa ta'uu isaa ibsa. Ishiin garaa ishiirra muramte kun immoo miseensa isaa akka hin taane nutti ibsa jechuudha. Kan inni nutti agarsiisu kun miseensa sanaa akka hin taane kan nutti agarsiisu. Fakkeenyaaf tuunni emmi armaan gadii kan miseensonni isaa lakkoofsa koobxii 12 gadi yoo ta'e emmiin jechuudha. Lakkoofsa koobxii 12 gadi jiranidha. Itti mogga'ee jira. Emmiin gaa yeroo moggaafnu gaa qubee gurguddaadhaan jenneerra. Kunoo qubee gurguddaa maa jechuudha. Maa bakka buufneeti jirra. Asirratti qooddus fayyadamneeti jirra. Mallattoo ishii kanas biraakkeettis fayyadamneeti jirra. Kun tuuta yeroo ibsinu bifa kanaatiin ibsina. Tuutni maa kun miseensota 5 qaba. Tuutni maa miseensa meeqa qaba? 5 qaba. As keessaa yoo lakkooftan miseensa maa kana jechuudha. Yoo lakkooftan meeqadha? 5 ta'a jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5. Miseensa as keessaa meeqadha? 5dha jechuudha. Kun mallattoodhaan yoo ibsamu baamaa walqixa 5. Mallattoodhaan yeroo ibsitan ishii kana jechuudha. Ishii kana jechuudha. Ishii kana mallattoodhaan yeroo ibsitan bifa kanaatiin ibsitu jechuudha. Akkamiin ta'a? Bifa kanaatiin ta'a jechuudha. Kun immoo yoo dubbifamu ishiin kun jechuudha. Yeroo dubbistan akkamiin dubbistu? Baay'inni miseensota tuutamaa ni ta'a 5 jedhameeti dubbifama jechuudha. Kana maal jettaniitu dubbistu ishii kana? Maal jettanii dubbistu? Baay'inni miseensa tuutamaa ni ta'a 5 jettanii dubbistu jechuudha. Itti aansuudhaan Gilgaala tokko tuqaa tokko ilaalla. Innis maal jedhaa? Gaaffii tokkoffaan walitti qabama armaan gadii keessaa kan sirriitti ibsaman kamii jedha? Maaliifii jedha? Tokkoffaan maal jedhaa? Gaaffiin aarra jiru jechuudha. Tuuta lakkoofsota koobxii 100 gadi. Tuuta lakkoofsa koobxii jechuudha. Tarreessuu ni dandeessu jechuudha. Kuni sirriitti ni ibsama jechuudha. Aarra inni jiru kun sirriitti ni ibsama jechuudha. Tuuta lakkoofsa koobxii 100 gadi jiran tarreessuu ni dandeessu. Itti aansuudhaan
baarra kan jiru haa ilaallu. Walitti qabama bineensota babbareedoo godina Baalee. Kuni sirriitti hin ibsamu jechuudha. Sirriitti hin ibsamu. Maaliif jechuudha? Warreen kaanitti bareeduu danda'a. Warreen kaanitti immoo bareeduu dhiisuu danda'a jechuudha. Maal jedhaa? Bineensota babbareedoo jedheeti jira. Osoo bineensota jedheeti jiraate bineensota godina Baalee keessa jiran lakkaa'uun ni danda'ama jechuudha. Garuu asirratti bineensota babbareedoo jedheeti jira. Bineensota babbareedoo inni jedhe kun nama biraatti bareeduu danda'a. Nama kaanitti immoo bareeduu dhiisuu danda'a jechuudha. Kuni sirriitti ibsamuu hin danda'u jechuudha. Osoo bineensota qofa ta'uu jedhee jiraate maal jechuudha? Bineensota achi keessa jiran tokkoon isaanii lakkooftanii bira ga'uu dandeessu jechuudha. Caarra kan jiru barattoota babbareedoo daree kee keessa. Kunillee sirriitti hin ibsamu jechuudha. Sirriitti ibsamuu hin danda'u. Maaliif barattoota otoo jedhee jiraate maal jechuudha? Hin ibsama jechuudha. Akkamittiin ibsama? Sirriitti ibsamuu danda'a. Akkamitti ibsama innis tokkoon barataa daree keessa jiranii lakkaawwamanii bira ga'uun ni danda'ama. Garuu babbareedoo waan jedhee jiruuf maal jechuudha? Nama kaanitti bareeduu danda'a. Nama kaanitti immoo fokkisuu danda'a namoonni tokko jechuudha. Kanaafuu tokkoof bareedaa kan ta'e tokkoof immoo miidhagaa ta'uu fokkisaa ta'uu danda'a. Kan tokkoof immoo fokkisaa ta'e immoo tokkoof immoo miidhagaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu sirriitti ibsuudhaaf ni rakkisa jechuudha. Daarra kan jiru immoo walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa. Kuni sirriitti ni ibsama jechuudha. Daarra kan jiru sirriitti ni ibsama. Warreen sirriitti ibsaman eenyu fa'i? Aarra kan jiru ni ibsama. Taansuudhaan daarra kan jirus ni ibsama jechuudha. Gaaffiin itti aanu immoo gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaan immoo maal jedhaa? Bakka duwwaa armaan gadii keessatti mallattoo ishii kana jechuudha. Yookiin mallattoo ishii kana barreessuun himicha dhugaa taasisii jedha. Eessatti fayyadamna jechuudha? Bakka kanatti fayyadamuudhaan jechuudha. Mallattoo ishii kana yookiin ishii kanaa fayyadamuudhaan maal goona? Himoota ishii kana dhugoomsina jechuudha. Aarra kan jiru maal jedhaa? 5 bakka duwwaa jedheet tuutota kana nu tarreesseeti jira. Egaa 5 as keessa jiraa? Tuuta kana keessa jira? Hin jiru waan ta'eef maal jenna jechuudha? Mallattoo ishii kan fayyadamne ishii kana fayyadamna jechuudha. Maal goona ishee immoo akkasiin barreessineet garaa ishiirra akkasitti murraa jechuudha. Kanaafuu himni kun nu dhugaa ta'eeraa jechuudha. Dhugoomsineerra. Kana jechuun 5 tuuta ishii kanaa miti jechuudha. As keessa waan hin jirreef jechuudha 5. Baarra kan jiru immoo 25 jedha. 25 as keessa jira. As keessa waan hin jirreef ammas tuutuma ishii kana fayyadamna jechuudha. Ishii kana jechuudha. Mallattoo ishii kana fayyadamna. Caarra kan jiru immoo 2 jedheet tuuta lakkoofsa koobxii. Lamni eessa keessatti argama? Koobxii keessatti waan argamuuf maal ta'a jechuudha? Mallattoo ishii kana fayyadamna jechuudha. Ishii kana fayyadamna. Kunoo daarra kan jiru immoo maal fayyadamna jechuudha? Isas mallattoo ishii kana fayyadamna. Maaliif asirratti lakkoofsa asirratti argitan kun 1 3 5 jechuun meeqadha? 7 jechuun 9 jechuun akkasitti itti fufaa jechuudha. Aga dhufee 99 gahuutti jechuudha. Kanaafuu 7 keessa ni jira jechuudha. Tuuta kana keessa ni jira waan ta'eef maal jechuudha? Miseensadha jechuudha 7. 7 miseensadha jechuudha. Warri isa kana irratti maal jenna? Aarratti maal jenne? Miti miseensadha. Asittis miti miseensadha. Asittuu miseensadha. Asittiin kunis miseensadha. Kanaafuu gaaffii lammaffaan kana fakkaata jechuudha. Itti aansuun immoo gaaffii sadaffaa. Baay'ina miseensota tuutota armaan gadii barreessi. Baay'ina isaanii barreessina jechuudha. Baay'ina isaanii yoo barreessitan as keessatti jechuudha. Asirratti yeroo barreessan
baay'ina isaa jechuudha. Baay'ina miseensota tuutaa maa ni ta'a 5 jenneet asirratti ilaalleetii turre. Kana jechuun gaa baay'ina jenneet mallattoo tuuta sun ittiin moggaafanne jechuudha. Tuuta sun ittiin moggaafanne fayyadamuudhaan as keessatti fakkeenyaaf otoo x moggaafanne x jenneet hamma tuunni sun baay'atuun keenya jechuudha. Yoo tuunni sun 10 ta'e miseensi tuutaa achi keessa jiru jechuudha. 10 yoo ta'e 10 jechuudhaan barreessina jechuudha. Asirratti akkamiin barreessina? Asitti jechuudha. Tuuta lakkoofsota maangoo irra xiqqaa meeqaati? 20ti. Lakkoofsa maangooti gaa. Kanaafuu lakkoofsa maangoo irraa yeroo kaanu meeqadha jechuudha? 1 3 5 7 9 11 13 15 meeqa akka ta'e ni lakkoofna boodarraa. 15 taasisuudhaan meeqa? 17 taasisuudhaan 19 meeqaa gadi nuun jedhe? 20 gadi nuun jedhe. Yeroo as keessaa lakkoofnu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baay'inni isaa meeqadha? Baay'inni isaa 10. Kanaafuu maal goona? Lakkoofsa kana yoo moggaafannu kana jechuun lakkoofsota amma tarreessina yoo moggaafannu tuuticha yeroo moggaafannu gaa maal goona? Tuuta moggaafachuu qabna. Isas maaliin moggaafna? Qubee guddaadhaan, qubee gurguddaadhaan kan nuti moggaafannu. Fakkeenyaaf daahaa jennu qubicha. Qubee nuti moggaafne sun daahaa jennu akkamiin barreessitu jechuudha? Baay'ina miseensa tuutaa tuuta daa baay'ina miseensa tuuta daa wal qixa meeqa jenna? 10 jennaa jechuudha. Kanaafuu 10dha jechuudha. Asirratti immoo baan immoo faan wal qixa jedheet tuutota isaan kanaatu jiru. Maal goona? As keessatti gaa asitti 5 dabalaatii jira as keessatti jechuudha. Tuuta kana keessatti 5 dabalaa jira. 1 2 3 miti asii ittaansuudhaan 20 meeqa? 20 25 25 30 30 35 40 45 45 50 55 60 65 70 75 80 80 85 85 90 95 asirraa gaa hin lakkoofnaa jechuudha. Kan tuuta faa kana kan tuuta faa kana yeroo lakkoofnu meeqadha? Asii 5 jira. 5 5 1 2 15 3 24 isa kanaan meeqadha? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 dhibbaan meeqadha? 20. Kanaafuu maal goona? Baay'ina tuuta faa miseensa tuuta faa wal qixa meeqadha? 20 jennaa jechuudha. Kan isa kana bifa kanaatiin barreessina jechuudha kan ba'a. Kan isa kana immoo maal jennee ishii kana moggaafneefiti maaliin moggaafneefi daadhaan moggaafneefiti kan tuuta ishii kana jechuudha. Baay'ina tuuta daa wal qixa meeqanne 10 jenne. Kan isa kana immoo kan ba'a jechuudha. Baay'ina tuuta faa wal qixa meeqa 20 jenna jechuudha. Bifa kanaatiin barreessina. Gaaffii arfaffaan immoo tuutni daa armaan gadii barattoota kutaa
7 mana barumsaa tokko sadarkaa tokkoffaa hamma sadaffaa bahanii agarsiisaa jedha. Egaa daan ishee asirratti argitan kun Gaaddisee Fayisaa Obsee of keessaatii qaba. Barattoonni kun tokko haga sadaffaa warra bahanidha jechuudha mana barumsaa tokko keessa. Maal jedha gaaffiin arra jiru miseensonni tuuta kanaa eenyu fa'idha. Miseensonni tuuta kanaa eenyu fa'i? Gaaddisee Fayisaa fi Obseedha. Gaaffiin baarra jiru immoo himni Fayisaan miseensa daati jedhu dhugaadhaa jedha. Eeyyan dhugaadha. Ani daan jechuudha. Isaan kan of keessatti qabatee jira. Gaaddisee Fayisaa fi Obsee. Kanaafuu Fayisaan miseensa eenyuti? Miseensa daati jechuudha. Caarra kan jiru immoo himni caaltuun miseensa daa jedhu dhugaadha. Dhugaa miti kun. Maaliif caaltuun as keessa hin jirtu. Kan as keessa jiru eenyudha? Gaaddisee Fayisaa fi Obsee jira jechuudha. Kuni dhugaa miti jechuudha. Himni jiituun miti miseensa daa jedhu dhugaadha. Kun dhugaadha jechuudha. As keessa jiituu kan jedhamtu hin jirtu. As keessa tuuta daa kana keessa jiituu kan jedhamtu hin jirtu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 1-2 gosoota tuutotaa kan jedhu walitti deebina. Haga sanatti nagaan naa turaa isin jedha. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Akkasumallee chaanaalii kanaaf haaraa warreen taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Sabiskiraayib yoo gootan isin fayyada jechuudha. Yeroon viidiyoo haaraa galakkisutti viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa waan ta'eef jechuudha.